Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota obsaatu jalatti warri argamtan akkami jirra jirtu nagaa keessanii welcome anaa dhuf baga nagaan gara chaanaala obsaatu dhuftan har'aan tana waa xiqqoo wayii isin agarsiisuu dhufe ijoolleen hedduun keessan warri na gaafattanii akkamatti birrii xiqqoodhaan biyya bilbilachuu dandeenya isa jedhuudhaaf isiniif qabadhee dhufee jira. Shari'aa sawaa irraa jechuudha. Akkasumas zeen irraayis moobaayilii irraayis hundaa'u isin agarsiisa. Har'aaf akka sawaa kana isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa akka viidiyoo kana laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan waliif qoodaa isiniin jechuun barbaade. Innis maali majjaana xiqqoo guyyaa fakkeenyaaf amma yoo majjaana hidhattan malee rasiida yoo itti guuttattan rasiin birrii 50 daqiiqaa 10 isiniin haasofsiisu daqiiqaa 5 isiniin haasofsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf biyya bilbilachuu yeroo barbaadan warri biyyaa fakkeenyaaf yeroo hedduu shabaka irratti argama waan ta'eef birrii xiqqoodhaan haaluma salphaa ta'een hidhattanii torbii tokko keessa guyyaa keessa haajaa barbaadan sa'a barbaadanitti bilbilachuu dandeettan jechuudha. Isiniif qabadheetiniin dhufee jira. Haala kanaan irratti argitu isin agarsiisa. Jalqaba urjii goonaa 88 osalaaliidha. Okkee irratti gootanii obsaan eeggadha. Haala kanaan isiniif fida jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana sawaa jedha. Birrii 89 akkasuma 440 kun birrii gurguddaadha. Nuti kanaan barbaannu biyya feetan immootu asumarraa waan isinitti himuu barbaade Itoophiyaa qofa odoo hin taanetti Yamanii, Dubaay biyyuma isin barbaadaniyyuu isinii fida jechuudha. 99 moor ka jedhu kana 99 goonee sandi irratti goonaa obsaan eeggadha. Haala kanaan nuu fida jechuudha. Fakkeenyaaf amma haaluma salphaatti Itoophiyaa argannee jirra jechuudha. Lakkoofsa 11 irra ka jiru kun Itoophiyaa guyyaa tokko jedha. Inni 12 irra jiru torbii tokko jechuudha. Waan itti ka jedhu kun mee fakkeenyaaf isa tokkoffaa irra jiru kana irratti barreessa 11 jedheeni sandi yoo jedhuun haala kanaan naaf fida jechuudha. Akkuma argaa jirtan daqiiqaa 14 internet of minute Itoophiyaa weeldi waaddee jedha. Rasiida jahanii haala kanaan bakka kanatti amma ani keessaa qaba. Lakkoofsa tokko godhee sandi odoo irratti godhe akkuma rabbii hidhamee jira jechuudha. Keessaa qaba isin agarsiisanii ammallee haaluma saniin ammallee ka 14 irratti sandi yeroo goonu haala kanaan nuu fida jechuudha. 99 mooree jedhaanii haala kanaan nuu fida. Mee fakkeenyaaf kan 11 irra jiru kana irratti sandi godha. Haala kanaan naaf fida ammallee kinoo akkuma argaa jirtan yoonis 25 internet minute to Itoophiyaa weeldi sabaadee jedha. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Ammas yeroo lakkoofsa tokko tuqii sandi yoo jedheeni birrii 10 fudhata. Torbii tokko qusannaadhaan itti fayyadamaa jechuudha. Haala kanaan hidhadhaa itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade. Fakkeenyaaf warri haala kanaan nuun fiduu jettanis ni jirtu. Mana risaalaa keessa galtanii amma fakkeenyaaf ani ka hidhadheetiniin keessaa qabu kana mee isin agarsiisa. Sharikaan isaa 900 kanarratti jala kanatti gadi buutanii 8 marraa 4 irratti barreessitanii sandi irratti gootanii fakkeenyaaf an hidhadhee keessaa qaba isin agarsiisa. Agarraa haasees haganaa jiru skinooti asii qaba jechuudha. Daqiiqaa 25
daqiiqaa 5 irraa seenee jira. Daqiiqaa 20 keessaa qaba jechuudhaan yeroo ammaa kana haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf warri haala saniin isiniin finne immoo asuma sharikaan isii 900 jala kanatti barreessitanii ammallee 8 marraa 3 sandi jettanii haala kanaan sandi irratti gootanii isinii fida. Haala salphaa ta'een itti fayyadamuu dandeettanii shiriyaan haroo itti fakkeenyaaf akkama gara siinaa fide sanitti isinii fiduu dhabuu danda'a. Obsaan eeggadha. Xariiqa biraatti barbaanna jechuudha. Kinoo fideetiin jira. Haala kanaan irratti hidhattanii fakkeenyaaf warroonni Arabiffaa dubbisuu hin dandeenye haaluma salphaa ta'een barreeffama kana koppii godhannee deemname. Koppii erga godhannee boodarraan yeroo ammaa kana teknooloojiin tolee jira. Tiraansleetii isa jedhu kana ni qabdanii gara jalatti afaan Oromoo gara kaaniin Arabiffaa bakka kanarratti gadi qabdanii peestii irratti gootanii peestii erga gootan boodarraan haala kanaan isinii fida. Barreeffama Arabii kadeefuu san kinoo isa gubbaa kana jalatti afaan Oromooti. Haaluma argaa jirtan kanaanii kinooti jechuudha. Haala salphaa ta'een kinoo paakkeejii Itoophiyaa 7 amma daqiiqaa 25 bilbila idil addunyaa gara Itoophiyaa bilbiluu guyyaa 7 kan hojjetu riyaala 10 qofaan baga gammaddanii haala kanaan irratti hidhattan jechuudha. Warri amma gara isinii dide 9 duwwaa gootanii geessitanii 8 7 2 10 jettanii haala saniin gara meseejiidhaan irratti yeroo ergitanii haaluma salphaadhaan hidhattanii isiniin jechuun barbaade. Haala kanaan itti fayyadamaa. Viidiyoo kana yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Barnoota biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura isiniin jechuun barbaade. Warri zeenii fi moobaayilillee isinii fida. Akkasuma warroonni biyya biraa jirtanis hojjadheetiin isinii fida. Galatoomaa viidiyoo kana waliif qooda.